Hojii gooftaa kan guyyaa wixataa dhiphina keenya dhiphina kee godhattee madaa'uu keenya madaa'uu kee godhattee du'a keenya du'a kee godhattee fannoo gubbaa kan oolte maaloo yaa Kiristoos nutti araaramii maaloo yaa Kiristoos nutti araaramii maaloo yaa Kiristoos nutti araaramii. Sooma guddaa gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos torban dhukkubbii torbee 8ffaa torbee dhukkubbii hojii gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa wixataa akkuma qulqulluun Maatiyos barii isaatti ni beela'e. Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 18 jedhee ayyaana Hoosaa'inaa barii gooftaan Beetaniyaa irraa gara Yerusaalemitti seenuun wantoota lama taasise. Tokkoffaan muka baala malee firii ofirraa hin qabne abaareera. Lammaffaa immoo gara mana qulqullummaatti seenuudhaan warreen gurguranii fi jijjiiranii achii keessaa isaan baaseera. Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 19 Egaa gooftaan saba isaa Israa'elootaa fi mannaa samiirraa buusuun sooree Eeliyaasii fi nyaata samiirraa ergamaa fi allaattiidhaan ergee soore namoota 5,000 ol ta'an biddeena 5 fi qurxummii 2 madeessee nyaachise. Ofii isaatiif ni beela'e yoo jedhamu mee hammam nama ajaa'ibu! Kanatti dabalees guyyaa 40 nyaata malee kan ture guyyaa tokkotti ni beela'e jechuunuu nama ajaa'iba. Egaa mukni firii dhabuun isaa Israa'elootarraa amantii fi gocha gaarii dhabuudhaaf beela'e malee abaaruunis mukni firii hin qabne akka badu ibsuufidha malee akkasumas mo'umsa cubbuu arrabsuu isaatiidha. Kanaaf fakkeenya mukichaan kan abaaraman Israa'eloota warra foonii bakka firii buusuu caalaa gooftaa fi qoraattii warra qopheessantu abaarame. Beelli gooftaan beela'e qajeelummaadha. Qajeelummaa yookiin qulqullummaa saba isaa irraa barbaadee argachuu hin dandeenye. Kanaanis gooftaan keenya akka beelaa guddaa dhala namaa irra qabu ibsee kan qulqullummaa irraa barbaadee dhabe arrabsuu akka qabu ibsuufidha. Kanaafis hayyichi mana kiristaanaa qulqulluun Yohaannis Afeworqii kunoo namoota muka firii hin qabneen fakkeeffamanii dheekkamsi ajaa'ibsiisaanis guddaan Waaqayyo biraa akka isaan irra bu'u hamma dhageenye jechuun dubbicha fakkeenyummaa raawwatamuu isaa dubbateera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiriyaalaaysoon Kiriyaalaaysoon Kiriyaalaaysoon. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gooftaan akka muka firii hin qabne taanaa osoo hin taane amantaa keenyatti nama jiraate firii hagamsiisee hamma dhumaatti akka cimnee dhaabbannu Waaqayyo gooftaan hunduma keenya gargaaru. Waaqayyo gooftaan dhiifama isaa nutti araaramu nu fayyisuun dhiifama nuuf gochuun nutti araaramuun fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kiriyaalaaysoon ameen. Hojii gooftaa kan guyyaa wixataa